Ashama akkam jirtu barnoota ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira kan namni hundinuu dirqama beekuu qabu takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira namoonni telegiraamii fayyadamu har'a boodan telegiraamni keenya nu jalaa hatamee akkasumallee akkamitti iimeela irratti guuttatuu dandeenya kan jedhuu fi akkasumallee iimeela keenya akka nu jalaa hin hatamne haala akkamiin isa sirrii ta'e karaa sirrii ta'een qulfii itti godhatuu dandeenya kan jedhu akkasumallee telegiraamni keenya yoo nu jalaa hatame akkamitti deebifatuu dandeenya gonkumaa akka namni hin hanne akkamitti godhatuu dandeenya guutummaan guututti telegiraama keenya akkamitti harkatti galfatuu dandeenya kan jedhu bal'inaan viidiyoo kana keessatti isin barsiisa jechuudha. Egaan daawwattoota keenya kabajamoo walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale telegiraama keenya haala akkamiin guutummaan guutuutti harkatti galfatuu dandeenya akka namni nu jalaa hin hanne akkasumallee akkamiin qulfii itti godhatuu dandeenya iimeela akkamitti irratti guuttatuu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla. Maamiltoota kiyya kabajamoo kana sirreeffatuuf jalqaba telegiraama keenya keessa seennaa jechuudha. Telegiraama irratti cuqaaseetiin jira. Telegiraama keessa seennee bal'inaan waliin ilaallaa jechuudha. Telegiraama keessan keessa eega seentanii tuqaa sadeen kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu jechuudha. Sana booda haala kanaan isinii dhufa. Telegiraama baay'ee qabaatu dandeessan akkaawuntii hedduullee yoo qabaatan haala kanaan isinii fida isin barbaachisan irratti tuqattanii haala kanaan raayitii irratti deebifatu jechuudha. Sana booda suuta jettanii ol harkistanii asirratti gadi buutanii seetingi bakka jettu tana ni argattu. Kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isiniif dhufa. Steepii baay'ee salphaa ta'een jechuudha sirreeffatuu dandeenya. Asirratti gadi buutanii privacy and security ka jedhu ni argattu. Kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda ammallee haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Bakka importantii ta'e geenye jirra jechuudha. Amma asirratti two step verification kan jedhu fuulduratti jechuudha. Ofii jira jechuudha. Amma haala isin argitan kanaanii jechuudha. Kuni private and security irra eega cuqaastan boodan haala kanaan isinii dhufa. Asirratti waa baay'ee sirreeffatuu dandeessan jechuudha maamiltoota kiyya. Seetingilee asirraa kana jechuudha. Hamma tokko anillee barsiiseen ture chaanala kiyya jala argatuu hin dandeessanii. Waa baay'eetu asirra jira. Kanaaf immoo gar fuulduratti illee isin argisiisaa jechuudha maamiltoota kiyya. Har'aaf kan isinii qabadhee dhufe two step verification jechuun maali? Akkasumallee password lock jechuun maali? Akkasumallee telegiraama keenya haala akkamiin akka inni nu jala hin banne itti godhatuu dandeenya iimeela keenya illee irratti guutatuu dandeenya kan jedhuun isin argisiisa jechuudha. Tokkoffaarratti two step verification jechuun maali? Two step verification jechuun gabaabdumatti yeroo namni telegiraama keessan kanarra seenuuf yaale jechuudha. Telegiraamni keessan waan isin amma asirratti guutan lakkoofsaa ta'u maqaa haa ta'u akkasumallee iimeela haa ta'u ni gaafata jechuudha. Kallattimaan nama san gaafata namni sun taasumallee lakkoofsa yeroo takka isin iimeela kanaan banattaniin deebi'ee banatuu hin danda'u. Yoo paaswordii fi akkasumallee iimeela isin asirratti guutan kana beekuu danda'e qofa lakkoofsa saniin deebi'ee fayyadama. Lakkoofsi keessan fakkeenyaaf akka carraa ta'e yoo isin jalaa badeellee jechuudha. Tasuma namni lafallee yoo argate tasumallee deebi'ee telegiraaman ittiin banatu hin danda'u jechuudha. Two step verification jechuun kana jechuudha. Kanaafuu mallattoo qulfii irra jirtu fuuldura ofii irra jira jechuudha. Ofii kanarra yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa jechuudha. Two step verification jedhee mata duree kana qabatee isinii dhufa. Haaluma asirratti suuraan argitan kanaan jechuudha. Akka qollofuu deemnu nutti himaa jechuudha. Bal'inaan jala kanatti dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha maamiltoota kiyya. Asirratti gadi buutanii set password ka jedhu ni argattu jechuudha. Asirratti set password irratti cuqaasnee gara fuulduraa deemna. Sana booda ammallee haala kanaan fuula kana qabatee nu dhufa jechuudha maamiltoota kiyya kabajamoo. Kun amma asirratti maal nu jedha jechuudha create password nu jedha. Password create godhi nu jedha jechuudha. Enter password bakka jedhu irratti cuqaastanii jechuudha. Password isin barbaachisu itti guutuu jechuudha. Digitii 8 ol tahuu qaba. Kun waan amma itti guutaatiin jira jechuudha. Kunoo itti guutee xoomoreetiin jira. Passwordii kana dogongoraan guunne jettanii yoo kan yaaddan ta'e fuulduratti mallattoo ija namaatu jira. Mallattoo ijaa tanarra yeroo tokkoof yeroo isin kilik gootan passwordiin tun kallattiin ol baatee ifatti isinitti mul'atti jechuudha. San booda yoo barbaadan suuraa irraa kaafatan yoo barbaadan koppii gootanii iddoo bidarratti qabatu ni dandeessu jechuudha. Ani amma itti guuteen jira. Haala kanaan eega itti guutanii xumurtanii asirratti gadi buutanii mallattoon xiyyaa ni jirti. Mallattoo xiyyaa tana irra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Ani amma itti guutee waan jiruuf mallattoo xiyyaa tanarraan kilik godhaa jechuudha.
Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa re-enter password isiniin jedha password mareefu gamasitti guuttasan jechuudha ammallee asitti irra deebiin itti guuttanii jechuudha maaliif sirreeffatanii akka isinillee adda baafataniif jechuudha re-enter password bakka jedhutti password amma achitti guuttasan itti guuttuu jechuudha kunoo anamma itti guutaatiin jira maamiltoota kiyya haaluma kanaan itti guuttanii jechuudha isinilleen anamma itti guutee xumureetiin jira sana booda eega haala kanaan itti guuttanii xumurtanii asirratti gadi buutanii mallattoon xiyyaanii jirti kilik irratti gootanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda haala kanaan mata duree password hint jedhu qabatee nu dhufa jechuudha. Password hint jechuun fakkeenyaaf password keessan isuma sirrii kan amma itti guunee darbine kana yoo dagattan jechuudha kan itti yaadattan jechuudha. Eessatti guuttan akka jedhu leeyamuun isin argisa jechuudha maamiltoota kiyya. Jala kanatti maal nuun jedha you can create an optional hint for your password nuun jedha. Password kan kee yoo dagatte kan itti yaadatu dandeessu jechuudha gabaabdumatti. Optional kun yoo barbaadanni guuta yoo hin barbaanne moo dhiistanii irra darbuu hin dandeessanii jechuudha garuu wanti kun waan importantii ta'e jechuudha akka malee kan isin barbaachisu jechuudha sababnis fakkeenya password keessa yoo dagattan jechuudha akkasumallee hint password kana namoonni yoo password keessan beekanillee jechuudha login godhanii seenuu hin dandayanii jechuudha yoo dagattan jechuudha isuma kanaan yaadatuu dandeessan fakkeenya maqaa keessanii yoo asitti maqaa keessan barreessitan password keenya maqaa keenya barreessine ka jedhu asitti yoo guutan jechuudha booda maqaa keessan san yaadatanii password keessa sana achirraa yaadatu ni dandeessu yoo hin barbaanne skip gootanii irra darbuu dandeessu ani ammaaf ittiin guuta jechuudha maaliif akka hin daga akka yoo dagadheellee ittiin deebifachuu danda'u jechuudha ittiin guuta jechuudha password kan barbaadan isin fedha keessan maqaa keessan kan barbaadan itti guutanii ani amma moquma tokko ittiin guuta jechuudha kunoo itti guuteetiin jira sana booda asirratti gadi buutanii mallattoon xiyyaa ni jirti mallattoo xiyyaa tanarratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu sana booda haala kanaan recover email jedhee mata duree kana qabatee isin dhufa amma asirratti bakka importanti akkam barbaachiftu akkaan isin barbaachiftu geenya jira taphni guddaan amma asirratti jechuudha telegiraama keessan guutummaan guututti harkatti galfatuuf taphni guddaan asirratti jechuudha recover email jechuun maali fakkeenyaaf emailuma keessan jechuudha yeroo isin banatanii itti fayyadamtan jechuudha email keessan dirqama recovery qabaatu qaba yoo email keessan fakkeenyaaf isin jala hatame email keessan saniin itti yaaltanii irra deddeebii yaaltanii yoo inni isin adabe yookaan namni sun akka hin deebinetti isin jala haa godhe jechuudha recover email kana fayyadamtaniiti kan isin gaafatu googiliin ufuma isaatiin jechuudha recover numberii kan kee itti guutii jedha jechuudha yoo fakkeenyaaf accounting kun kan kee ta'e jechuudha recover email yoo qabaate jechuudha Facebook ta'e Telegram ta'e YouTube ta'e TikTok ta'e email ta'e waanuma kamiyyuu jechuudha deebifatuun isaa hanga tokko ni salphataa jechuudha maamiltoota kiyya akka nama fakkeenyaaf mana keessa ofii taa'e alatti eegduu yookaan bodyguard godhateeti jechuudha accounti keessan kanaaf jechuudha bodyguard yookaan eegduu godhu jechuudha gabaabdumatti tole isinitti hin dheeressu jala kanatti dubbistanii adda baafatu ni dandeessu jechuudha hanama asirratti email kiyya isa sirrii kan password isaa beeku kan waan hunda beeku kan harka kiyya keessa jiru bilbila kanarratti banamee jiru ittiin guuttadha jechuudha maamiltoota kiyya kunoo anamma itti guutaan jira jechuudha haaluma kanaan itti guuttu kunoo anamma itti guutee xumureetiin jira jechuudha email kiyya isin jalaan dhose gaana maamiltoota kiyya haala kanaan email keessan isa sirrii eega itti guuttanii xumurtanii asirratti gadi buutanii mallattoon xiyyaa ni jirti mallattoo xiyyaa tan irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha maamiltoota kiyya anamma itti guutee waan jiruuf jechuudha mallattoo xiyyaa tan irra cuqaasan gara fuulduraa deema sana booda haala kanaan verification code jedhee mata duree kana qabatee isinii dhufa amma email kiyyarratti koodiin dijitii jahannaaf ergamee jira email amma achirratti itti guute san asirratti kunoo dubbistanii adda baafatuu ni dandeessu jechuudha to complete two step verification set up check your email nuun jedha jechuudha email keetirratti koodii verification koodii siif erginee jira email kan kee check godhii nuun jedha jechuudha kanaafu email keenya keessa seenne koodiin achirratti nuuf ergesan achirraa fudhannaa jechuudha achi darbee jechuudha asirratti illee maal nuun jedha don't forget the spam folder and enter the code we just sent you nuun jedha jechuudha forget password fakkeenyaaf koodii yoo si qaqqabuu baatte jechuudha forget password fayyadamte jechuudha folderii yeega guute jechuudha maamiltoota kiyya koodii irra deebinee siif erginaa nuun jedha jechuudha guutummaan guututti kanaafu nu amma as keessa guutummaan guututu baane jechuudha eessa deemna email keenya keessa deemneeti kallattimaan email keenya keessa fudhannee dhufnaa jechuudha koodii
kuno anama emaila kiyyarti jechuudha your code jedhee jechuudha naaf ergee jira jechuudha telegram ni jechuudha kanaafu asirraa jechuudha koodii kana yoo barbaadan copy godhattu jechuudha kuno quba keessaniin gadi qabdanii copy bakka jedhu tanarra cuqaastanii copy godhattu sana booda kallatti man telegram keessatti deebitu jechuudha bakka reefutti deebitanii bakka duwwaa kanarratti paste gootanii jechuudha amma koodii gamasii copy gootanii fiddasan jechuudha asirratti quba keessanii sakandii takkaaf gadi qabdanii jechuudha irratti guutu yoo barbaadan isin sammulleen save gootanii asirratti guutuu ni dandeessu jechuudha. ani amma koodii illee kuno itti guuteetin jira yeroo isin koodii itti guutan jechuudha automaatikaalii ufuma isaatiin gamana isin dabarsaa jechuudha ani amma waan itti guutee jiruuf jechuudha kallatti maan jechuudha yeroo nan paste godhu jechuudha ufumaan automaatikaalii fudhatee as na fidee jechuudha kun kanaafu isin maal gootanii asirratti gadi buutanii return to setting ka jedhu kanarra cuqaaftanii jechuudha gara fuulduraa deemtu jechuudha yeroo isin achirra cuqaastan jechuudha kallatti maan bakka reefutti isin deebisaa jechuudha bakki reefun tan asitti two step verification of jettu suni amma kuno oni jira jechuudha banamee jira jechuudha guutummaan guututtu amma emaila keenya kan password isaa beennu password isaallee itti guutannee jira jechuudha bilbila tokkorraa bilbila tokkotti yeroo isin dabarfatu barbaadan akkamitti dabarfanna kan jedhuuf bilbila keessaniin banatan fakkeenyaaf yeroo duraatiif telegram kana lakkoosan banatanii lakkoosa saniin telegram keessan eega bilbila kaan irratti dabarfattanii jechuudha emaila kana isin gaafataa jechuudha yoo emaila kana irratti hin guutin jechuudha eenuma isiniif hin darbu bilbila kaan irraa bilbila tokkotti hin darbu jechuudha isiniif galee miti akkasitti irraa dabarfatuu dandeessa yoo emaila kana beektan emaila beekuu qofaa miti password isallee yoo beektan jechuudha kallattiin dabarfatuu dandeessu password yoo hin beeknellee emailli sun jiraannan rakkoon qabu forget password fayyadamtanii jechuudha akka inni koodii emaila keessan irratti isiniif ergu gootanii dabarfatu ni dandeessu jechuudha abbaan fedhe har'a boodan jechuudha lakkoofsi keessa yoo isin jala badeellee lakkoofsa keessaniin deebi'ee telegraama banatee fayyadamuu tasumallee hin danda'u jechuudha tasumallee eega two step verification kana haala kanaan itti guuttattanii jechuudha akkasumallee fakkeenyaaf passcode lockii kanallee itti guuttatu qabda kana jechuun fakkeenyaaf telegraama keessanii isin nama biratti dhiiftanii deebitanii yookaan bilbiluma keessanuu lafa keessanii yoo deemtan jechuudha bilbila keessan namni akka carraa ta'e ilmaan keessanillee haa ta'u haadha manaa kee haa ta'u abbaa manaa kan kee haa ta'u hiriyaa kee haa ta'u telegraama kan kee yeroo fuudhee koodii kana gaafata jechuudha koodii kana itti naqu malee seenuu hin danda'u jechuudha telegraama kanaaf isa sanillee itti sirreeffatuuf asitti jechuudha passcode lock bakka jedhu kanarratti kilik gootan sana booda haala kanaan koodii dijiitii afurii akka itti guunnu nu gaafata jechuudha asirratti gadi buutanii enable passcode bakka jedhu kanarra kilik gootanii sana booda asitti kunoo asirratti hin argitanii jechuudha please enter 4 digits nuun jedha sana booda haala kanaan isinii dhufaa jechuudha create passcode jedhee isinii dhufaa passcode create godhi nuun jedha dijiitii afur kun asirratti dubbistanii adda baafachuu ni dandeessanii dijiitii afurii lakkoofsuma afuritti naxxanii jechuudha maamiltoota kiyya mi'aan ammaaf kunoo itti guuteen jira jechuudha sana booda ammallee haala kanaan koodii mareefun tana yookaan password mamma itti guunne san jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa lammaffarratti illee jechuudha kanuma amma itti guutan lakkoofsuma afuran amma itti naxxan san irra deebitanii isuma san itti guutan kunoo amma itti guuteetiin jira lammaffallee sana booda maamiltoota kiyya haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa yoo irraa gubuu feetan asirratti gadi buutanii jechuudha yoo irraa gubuu feetan yoo piiniin kun yoo isinii ta'uu baatee irraa gubuu barbaadan jechuudha asirratti gadi buutanii tarni passcode of ka jedhu kanarra cuqaastanii guutummaan guututu irraa gubduu jechuudha akkasumallee yeroo fakkeenyaaf telegraama keessan keessaa itti fayyadamtanii baatanii lafa keessan jechuudha daqiiqaa meeqatti akka qollofamuu barbaadaa jedhee isin gaafate jechuudha asirratti autolock bakka jedhu fuulduratti jechuudha daqiiqarra kaayyattu jechuudha irratti ni cuqaastu yeroo isin irratti cuqaastan haala kanaan isin dhufa daqiiqaa barbaadan irra ni kaa'atanii yoo barbaadan akka inni hin qollofamne illee godhuu ni dandeessan kun asirratti display godhuu ni dandeessu jechuudha ani ammaaf daqiiqaa tokkorraan kaayadhaa jechuudha sana booda dan jettaniin yeroon an telegraama keessaa ba'e daqiiqaa tokko taa'eeti cufamaa jechuudha akkasumallee fingerprint yookaan ashaaraa quba keessaniitiin qollofatu yoo barbaadanillee asirratti kunoo sanduuqa kana banuu ni dandeessu jechuudha yeroo isin sanduuqa kana bantan jechuudha quba keessanillee banuu ni dandeessu akkasumallee lakkoofsa piinilleetiin banuu ni dandeessu jechuudha yoo isa kana banuu baatanii dhiiftan immoo quba keessaniin banuu hin dandeessan jechuudha haala kanaan yoo cuftan lakkoofsa
piinii sanitti naqxan malee banuu hin dandeessan. Yoo kana haala kanaan bantan piinii sanillee lakkoofsallee banuu ni dandeessu akkasumallee quba keessanillee ashaaraa quba keessanilleetiin banuu ni dandeessu jechuudha. Ammallee waan tokko kan isin argisu asirratti yoo isa kana jijjiirratu feetan osoo irraan gubin change passcode bakka jedhu cuqaastanii passcode kana jijjiirratu ni dandeessanii jechuudha kan barbaadanitti jechuudha. Haala kanaan seetingilee kana sirreeffannaan jechuudha maamiltoota kiyya salphumatti jechuudha telegiraama keessan guutummaan guutuutu harkatti galfattanii namni tokkolleen telegiraama keessanirra harka kaa'uu hin danda'u jechuudha. Egaan daawwattoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana namoonni jalqabaa kaatanii hangammatti nu hordofaa turtan galanni keessan guddaadha. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii chaanaala Oromaanitiif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii chaanaalli kun chaanaala barumsaati irraa fayyadamaan isiniin jedha. Barnoonni dabalataa guyyaa guyyaan konteektiin keenya ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra keessanii wanta nu asirratti yookaan qophiin asirratti gadhiifnu kamiyyuu hordofuu hin dagatina isiniin jenna. Viidiyoon keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatina akkasumallee yaadaa fi qeeqa keessanis komii keessan bakka isiniif hin galin kamiyyuu komentii jalatti na barreessuu hin dagatina bifa viidiyootiin kan isiniif deebisu tahaa jechuudha komentii keessan ilaale akkasumallee hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatina garee adda addaa irratti gama feesbuukaatiin gama telegiraamaatiin gamuma isinii dandame kamiinuu jechuudha viidiyoolee keenya qabiyyee keenya kamiyyuu share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha maamiltoota kiyya akkasumallee obboleeyyan hangammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beekne hoomii chaanaala Oromaanii kana jala seentanii jechuudha dhuma irratti gadi buutanii chaanaala Oxygen Media Network jedhu kun chaanaala keenya subscribe godhaati maatii keenyatti dabalama isin jenna barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama barnoota itti aanu nama walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.